بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اسمع كيس بوليتي يا تكفى جري كدلين وارارمني دبين تنمو وقت جدو جلاري بيتني وان akka ilmaansi komandooti gizeen tun taaraara nama jidduu seenanii tawaraa seenan malee tawaraana nama jidduu seenanii miti jarri amma jidduu tana seentee buleeyyatta hin tana jidduu dubbii fuute galata gara maraayyuun qabdu rabbi biraallee hin qabdu walaakin hoo waan jettu jira oromoon hantuuta baarreet qabani hantuuta baarreet qabani hatticha hoo maaliif qaba lammichaaf qabanii nu amma ilmaansi koomandoo warra walii irra taru ilmaansi koomandoo illee irra taraafi isin lachuu irra taraafi abuu fati illeen irra tari abuu eenno abuu musab illee fati illeen irra tariif namni waa namaa kijibe kayrii namaan himne nammaan barakaan qabu hadiisa rasuulaatiin dubbatan namni nammaan jidduu waa nama jidduu deemu barakaan qabu nama barakaan qabne isin jidduu seene namtichi maal jedhe halkan dukkanaatiin laga fayyaan bineensa jetti bii ol jedhee yoo inni jedhu gufuun ol jetti yookaan gad jetti nama itti fakkaate yaa ati fi gufuu gufumaa nama eeguu haa buluu fatiillee irraa harka fu isaan illee uf jalaa baasi nama galataatii miti namni waa jidduu namaa deemu nama galataatii miti nama galataatii jira maal jettan mee namni nama galataatiif jettu harka baasa namni nama wal nama dhabsiise nama galataatii miti maaf wanni bira tarre baay'ee rabbi nu dhaqqabe وفي الحقيقة مالك ودورم نكنا دوم قران كان كمان قبل أنا والنبي وان بدو رب نقولش أماني نو نمو إرهار كفوتا أكا أرار رسي كومان دو بريد بلسي جا أكا أرار رسي كومان دو بريد أتلي كيمي تكايتي ما هونغاي ملكوفني إسي ولا جيسي سو هيدي أرسي سي كومان دو والفيتشي سو هيدي ربي نقاك أبي dhaqqabamne irraa namu harka fudha jaraalle aduma dhiifamtu ammaan ammoo warra ummata kana seera bisin haaraa ka araaraaf dhufte mee namni araaraa dhufte harka baa gara namni lolaa dhufte harka baa dubbatu ree waan isin kontiroobaas dimaasee qabamee dubbatu gaafa tokko sheekkoleen godina arsii kanatti gara nama dhibbaa shee achi majlisul aalaa walitti qabee jennaan waan doo jireen abbu'an مين ألتون أمبيار كباسا جري نمو باس مين ألتون موجودة باسا ينان إنديدا ألتون مودا باسا جري إندي وانا نجرو وان كنترومان دينا من هربا جن باس نمني تولا برباد كانا غايا جدوسي كومان دو إلما أرسيتي برباد دوار كباس مين النغايا برباد آدم كيتي بكو مقولتك بكو مقولتك أدانو مرتونا مانا غايا تمالتونو تكيري كما كانت لما نغايا تاني ما ركون جدو أرقام يا رب نكيس هواس رب نكيس هواس تكون من تينتم بكاغي أرني وان إجارة جتري أبولي سكين كمال هيبو رب هارارم ويا إسا إلمان سي كومال دوالي ديبتي تنتي جاغاف سن أرغمتي أفان تكون نم لكين أوليك باي أفان تكون حركة تكون ركو تنهيت رب يركو إسري رأي جرانا يو رغان ديبتن أقول جيتا يو رغان ديب أقول جيت Otiyo wal kotu jetti Oromo maal jaa lafan kotu jaa otiyo wal kotu lafan kotu yoo wal inni ugurinde yoo achi nagaan deemne numartuu hawaasaa yoo taane akkuma jennu yoo taane ilmaan teennallee waa nuu taati nullee waa walii taana warra waliin deemu rabbi haa godhu hamtuu biyya teenna keessaa rabbi haa baasu isin keessaallee rabbi haa baasu ammaan gartee jaraallee dhiisaa dhiifne namni jettan nu dhageessisaa tokkoffaafatii maali si namni reef waa darbata وإذا كريفي تندربت جالس اللي أسكت سجيرو جرات أكثر جالس سجيرا كافته كوشة سلطاني كذا كذا نمني وقع فرتا بعدي داوام قدين جنا شيء مؤمنين تكما أمره في ترى شيء نسيتي نما وقع فرتا داوام قدين جرا أكثر كرنا على وقع فرتا بيتو كبرنا تيجي
jaarsi illee jiraatu obboleessi illee jiraatu jedhee caalu akka carraatitti obboleessaaf jaarsi illee as keessa jirti waan maraa rabbi waliin soqaa argite maali jennaan nu amma jaarsi kun uzanii kana fuudhee itti nasaritti nu jalaan galiin maal godha jee maal godha hamtu litti gal jara sirrii jedhe moonam sirri tanuma barbaada kanaafi abboo irra saree atillee dhiisi nu wattuu atillee dhiisaafi isinuu dhiisaafi haadi nu akka nu qaayoo taate miidiira nu dhoolchinu haa ta'ettu rabbi keerii nu haa uffaku harkaa rabbi nu haa tuffatu dhiise jedhe isii garaa jecha takkatti bira qaraa waan mataa kana wanti caalu jira wanni akka asitti taateef manguddoo sheeka kan Abu Musa bin Affan lama dubbattu jarri illee lama lama akkasii amma hoyfii goone garaan fixanne jechuudha yeroo tokko tokko ammoo haasoyni amma munkattiin tunarratti jedhamu nan gammachiisa isa san isin hin galchu ila qoya kana oliitu laa dubbadha qoya isa shee zanniin ilaa laa shee waan isin isa shee ka teessan dubba laa ila waa tokko isii waan gosti jedhu gara irraa qabnee ba isii gosti yoo maa kana tala kee wajjin gosti gaafatu kubbaa sanuu isaa jennee bara Jazira. bara hin gaafanne jedhaa ture biyyi bara Jazira. Sadarkaalee siin qabdu dhiisi. Enun. Halo, maal jedha? Jazira dubbiin akka ati deemtutti hin deemtu. Sirni akka ati deemtutti hin deemtu. Akka ati deemtutti akka ati feetetti hin deemtu. Mucattiin sirrii hin dalayne arsiin itti ilaal. Mucattiin badii isa sallee jala deemuun barbaadu. Maal taate? amma karaa gabaabaa eenii biraa boonu godhutanne eenii kan barbataa dubbiin nuti fitanne alhamdulillahi hawaasni keenya kan addunyaa yeroo daawwanne gammada rabbi sinaa gammachiisu xumurannee jirra. Akkuma san hawaasni kun illee ka duuba jiru dubbii kana keessa jiru kulliin keessan ooyfiin du'atti yoo na akki namni afaan walitti hin ba'u. wanta sagalee dhiyoo kana deddeemu wal qabatee waan hin taanee fi haala hin taane nu laalaa jirtan wanti sun hin milkoofne sirriis miti akka hin taanetti wal dhabne wallabbiin sunis dhumatee jira karaa nagaatiin inni lammaffaa warroonni akka miira keessa seentanii
jibbaa kiyyaa fidoo sultaana miira keessa seentanii waan hin taanes jettaniis barreessitaniis maka balleessi guddaa anaa fi maatii kiyyaaf naannoo kiyya irratti illee maxxan an rabbii jecha isinii dhiise isinillee immoo wanti akkanaa kun akka barnoota ta'u namni tokko yoo inni walitti mufate akka namoonni biraa waan kana kun kaaniif golii ta'e kun kaaniif maka balleessii wal jibbisiisaa akka dhuumne jaalalli wanti har'a dalagame kun akka fakkeenyaatitti akka isinii ta'u warroonni miidiyaa irratti dhiyaatanii yuutuub irratti dhiyaatanii tiktook irratti dhiyaatanii fakkiyaan akkasittiin beeku maali ganda lakkoofsa hunda hiraa turtan ani rabbii jecha isinii dhiise. Amma kana sudah makan. Wajib matai. Nutup murah matai, matai. Fattali? Datang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasallam. Rabbina amilki. Amin. Rabbina warara. Amin. Hida hawasa keenya wal geetu rabbi haa godhu. Nu harka wal qabanne hawaasni keenya wal haa qaba. Qabadhaa ijoollee harka wal qabadha. Harka wal qabanne gidduu keenya zaalimni lamuun seeni. Namni nu qajeelu nu haa dhabdu. Namni hamtuu nutti yaadu nu haa dadhabu. Rabbiin kadhannee nun argati. Lamuu ilmaan keenya abboo harka walii ol qabne rabbi nu haa qabu. Harka wal qabanne rabbi waliin nu haa qabu. Walitti hidhamne adda bichaa walitti hin hidhamne. Ilmaan Oromoo guutuu rabbi walii haa hidu. Sharriin nu keessa haa ba'u. Falfalli biyya keessa haa ba'u. Roobni biyyatti haa deemu. Biyyi taquufaa haa ta'a. Laimaaf dhadhaalloo biyyatti haa deemu. Wanni nu baranne san biyya qartee looniin jirtu, biyya qabeenyaan jirtu, biyya daa'imaan jirtu, biyya santu har'aa kana beela'e. Biyya beela'e sanitti rabbi rahmata nu haa ruutu. Daangaa hiyyummaa rabbi biyya san irraa nu haa qabu. Biyyi sun haa quuftu. Quufni wal nu haa ga'u. Roobni kun rooba quufaa haa ta'u. Rooba gaara ciruumi, rooba lafa ciruumi, ka sanyii balleessuumi,